rafti akka horii deemuu qofa. Dhaabni kun dhaaba kiyya sirrittiin keessa beeka. Nam tokko aangoon ko pirezidaantiin tokko waan inni jee ala ganama silkii isa dawwalawwan pirezidaantiin naannoo guutuun maal godhuu qabnaarra jedha. Takka aangoon qabdu si jedha. Afooshaa inni jaarratee jechuudha. Wanni waan sirna qabaatii miti. Okkee afooshaa fi jaarratte tana keessa namichi kun lubbu qabaa yoo arra waa ta'e itti aanaan isaa amaara. Amaarree ati iyyitu qabate moo hin qabanne bakka ta'e. Yoo sirni jaarame immoo hayyoonni Ameerikaa maaliif sirna jaaran? Toomas Jaafarsan faan, Abrahaam Linkan faan, Joorji Waashingtan faan akka ifii du'an beekan akka dullooman beekan. Sirna maaliif jaaran? Sirna ijoolleen isaanii itti aangomtu. Sirna biitii isaanii maraataa akka Tiraampii kana fa'aa dhufaa ka biyya laaqu. Kaanuma faarsaa jiru. Kanaa dhufee biyya qabachuu ta'a beekan. Amaara si jeesuun gumaa keessii baasuu miti. Akkuma Minilik arra naftanyaa gartee nuti diina godhannee sababa Minilikii falmu jirra malee naftanyummaa siitiif jibbutti hin jirru. Waan Minilik naftanyaa wajjin irra dalageessanii falmu jira. Arraas namichi kun ijaa Oromoo keessa naqu jira. Maqaa keetii yoo daldalee ati bira dhaabbattee nama kan miidhu taate, nama kan ajjeesu taate. Akkuma arra naftanyaa ati jibbitu boru Oromoon jibbamti jechuu fi asirraa iyyinaa jechuudha. Abadan kun Oromoo bakka hin bu'u. Qabsoo Oromollee bakka hin bu'u. Oromollee hin erganne. Ergachuufillee hin teessu. Siyaasaan isaa beeymagan kookolo. Nutu warri nuuf fakkaattee jala yaa'aa turre jalaa garagallee wanni isiniin jechaa jirru tanaafi jechuudha. Waan takka amma namaatu aangoo barbaada biitirkishoodha hinaafa maalitti hinaafa? Miskiina boochisutti hinaafta? Mana miskiinaa diigutti hinaafta? Ooyiruu miskiinaa gurgurachuutti hinaafta? Mee kana godhu jira kanaaf itti hinaafa? Mee jaawaramma kanaaf isatti hinaafame? Ammaaliifin mana miskiinaan diiginii? Ammaaliifin ooyiruu miskiinaan gurguratinii? Ammaaliifin miskiinan boochisinii? Ammaaliifin miskiina waliin gudeechisinii jechuuf itti hinaafa? Osoo mootummaa dhugaa, mootummaa sirna qabu, mootummaa gartee nageenya buusee, si galee hanga danda'utti misooma dhugoomsee, saba Oromoo kanallee mataa ol qabachiisee, gaafii Oromoota gartee amata 60 lafarra gangalachaa turte tana hundallee deebisuu baatu takkaa fi lama jalaa deebisee, silaa namni kun na ta'e, silaa seenaa Oromoo keessatti dubbatamu, silaa onnee sabaa keessatti alaabaa gad dhaabbate kun na ta'e jettee hinaaftaaf. Mee kana maalisaarraa hinaaftame? Mee shayxaanticha kana maalisaatirraa itti hinaafanii, abbichutti hinaafanii, maarritti hinaafanii jamuumeen kiyya dhufe. Mee maalisaatirraa itti hinaafta? Awwahuma isarraatti itti hinaafaniin dhabee jiru. Hoggitti hinaafanii maarrittiin anifiin qaanfadha wallah. Mee maalisaatti hinaafa? Maalisatti hinaafa? Natiin. Saniifuu ummanni keenya namni keenya gartee waan isinitti addeemaa waan gartee boru isin dhufuu ta'a. Gartee kanarraa dubbateeti namni gartee cinqamee sigale hawaasni kun wanni qabsaa'eef nagayatti bahuudhaafi nagaya harkachuudhaafi malee nagaya dhabuudhaafi miti. Oromoo wanni gartee ilma bareedaa intala bareedduu gatii kafalteef akka daangaan isii sarbamuufi miti. Akka daangaan isii kabajamuufi. So namni wanni gartee laalatee asirraa isin iyyuuf jaawarirraa eegalee hanga anaan baatu taayyee hidhamee gartee taayyeen har'a osoo faarsee bulaa ta'e ilmaan isaa xayyaaraan Ameerika dhufanii barataniif taayyeen amma eenyu ol paartii san eenyu akka gadhaabe ni beeytan eega inni keessaa ba'e eega nuti keessaa yaane paartii PP namni paartii jee abbaa kanaa juun jira sigale hay silaa osoo faarsee bulaa taane har'a bar akkanatti ashkaraa akkarra sigale akkuma duraan godhuu turre san
So saba keenyatti hin kijibnu, dhugaa saba keenyaa hin gurgurru. Sigale dhugaan saba Oromoo hin bitamtu hin gurguramtu. Sigale jenneeti abadan jennee jalaa dinnee jechuu sheexaana jala. Kaayyoo isaa garree waan takka yoo arkitee jalaa didde gartee sitti tolaa jechuudha. Osoon hin arkin garuu don't judge book by the cover jedhan. Sigale kitaaba qolasaa kanaan gartee itti murteessinii jedhan qolumasaa kana aluma kana laalteetu. Sigale ay kitaabni kun akkanaa bar kitaabni kun faayidaan qabu jettee murteessinii jedhan. Keessa isaa dubbisi dhaamsa isaa laali eegas booda dhaamsa kitaaba kanarra yaada kennadhu jechuu jira. Nuti keessa isaa laalleeti keessi isaa bakka bu'aa akka saba kanaan qabne garree abadan shuumoon isaa okkotee fixatte Oromoo bira jennee jechuu barbaada. Aangoo namichi mataa baaldii kanaadaa kana taa'u hattuu lammuu faan harkate taayyeen dhabaasila Jaawar Mahammad dhabaasila ameenaa waan gannaqaan faan harkate Jaawar Mahammad faan dhabaame osoo waan akkanaa barbaadanii jarri kun ni dhaba sheekkaa butaa dhaba. Sigale abadan qabsoon Oromoo dhugaan Oromoo shiraashiroon hin gurguramtu. Oromoon gartee kan qabsooyteef namaaf hoteela ijaaru namaaf beeta mangistii ijaaru. Sigale aangoo nama tokkoo qofa tiisu dargaggoonni Oromoo wanni dhiiga gannaqee arrallee qawwee baadhatee muka keessa yaa'uuf aangoo nama tokkoo eeguu fi miti. Kabajaa saba Oromoo kabajaa biyyattii eeguu fi je'eeti namni gartee dhugaa jirtu gabbahee isinitti himu jira malee. Watakka abiyyichi taa'us nuti boonnee jiraannu dhugaan siima Jaawaris boonee jiraata. Garuu boonni waliin tolaa. Osoon ati boontuu sabni kee yoo boohe boonni kee bu'aan qabu jenneeti sigale sagalee isinii ta'uu jirra. Sagalee tana gaafa nuti fuunee lallabnee miidiyaa addunyaatiin keenya qaallicha dhayxaniituma wal ga'uma takkatti harkatumtaniif walaa dooktara jettamu walaa barsiisa jettamu nama ifii fedhan filanii erganii siin jedhan hoggisa ati maan mormine abadan hin ta'uu namni kun nuun ta'uu jettee maaliif hin mormine? Inni yeroo hundaa hoggii mormiin takka kaate maaliin uggura walgahii eegalaa jechuudha. Walgahii dargaggoota, walgahii qeensota, walgahii sheekota, walgahii barsiisota, walgahii doktoroota. Okay, tabara kana duraa maal? Tagaafa taayyeen waa'ee isaa saaxilee utubaan isaa caphee walgahumatti hin fufne gaafasiis yaadattu. Okay, gaafas deebiin isinii kennamte maali? Arra baranaas hoggi namni gatii kafalee dhugaa jirtu gati isinii baasee sabaa sablammii wajji hidhee qabsoon oowwite walgahuma yoo harka gootan sanuu galma guutu ichiti teeysan. Walgahiin deebiin hin jirre maali? Amata dabrees walgahi, baranaas walgahi, amata dhufuus walgahi. Mee gaafiin teeysan gaafii daabbooti moo gaafii mindaati moo gaafii abiyyi wajji footoo ka'uuti? So namni sagalee isinii ta'u kun gatii kafalee sagalee isinii taasi gale dhaabbattanii akka iflaaltanii fi waan kana kan dubbachaa jirru dhaabbadhaa iflaala gale qabsoon gartee bakkatti jalqabdee qabdii bakka irra geessu bakkatti deemtu galma qabaachuu qabdi. Qabsoon galma hin qabne qabsoo durriyyee qofa. So gaafiin deebiin qabnes gaafii durriyyee qofa. So gaafiin teeysan gaafii durriyyee kan ta'an. Sinodosii dhufe walgahiidhaan biizii godhe. Barsiisota dhufe walgahiin biizii godhe. Hojjetaa mootummaa gaafii gaafe walgahiin biizii godhe. Bakka isaa wajji footoo ka'uudha kaayyoon keessa. Sheexaanaa wajji footoo kaanan baraka.
Hoggi ati gaafatte maali wanni kana jette bar warra ifi fedhan filanii malee nuti keessa hin jirru maarre ati haa keessa hin jirre sun maan morman. So dhaabbadhaati ifilaalaadha gartee namni rakkootii san isinii dubbachaa jira malee wanni namni asirraa wanna jechaa jiruuf mindaan nuu kafalamu hin jiru. Wanni nurraa irra taatis yoo gaafiin teessan deebites isinumaatu jireenya keessarraa haa jiraata maallaqni nuu kafaltan hin jiru. Yoo nageenyi isinii bu'ees ummanni keenyaas yoo warra isinii dubbatu dhageeffattanii haatanii mirga keessan falmattan isinumaan nagaa harkata malee waa takka nuti nagaumaan as jira. So saniifu taa'aatii itti yaada namni gartee waan isin itti lafaatanii hayyoonni asiin gahee gaafii hayyoonni dhiheessee walgahumaan namichi akka isin harkaan finne gamanumaanin isin dhaamaa baay'ee isin jaalata sheekka abbutaatii sagantaatti aantuun inshaallah hanga walitti dachaanutti kanuma naa jabeeffadhaa qabsoo teessan itti fufaa tokkummaa keessan jabeeffadhaa andeen gaddallee amma arrallee irra deebiitiin isinii hima amaaraa fi oromoo waliin naquuf qophaa'u jira amma wallagga keessatti amaara nama 19 ajjeesanii oromoo ajjeesi jechaa jiran sigale an amma duraan isinii hime gaafa jaawarfaan walgahii godhatan sanirraa eegalee amaaraa fi oromoo akkamii waliin nahin sabaa sablammii fi oromoo akkamii waliin nahin ayyanii itti jiranii jechuudha. Mootummaa oromoo jaamtu hin jirtu. Mootummaa sabaa jaamtu hin jirtu. Mootummaa biyyaati. Maal oromoo dalageen madaalamuu qabu. Ilma oromootii miti intala oromoo illee haa ta'u dhimma keenyaa miti. Oromoof maal dalage gaafiin oromoon gaafatte tamtu deebiif qophirra jira. Oromoon nagaa harkatte moo ni beeloyte moo ni quufte nagaa harkatte moo ni dhabde kanaan madaalamuu qabaan isiniin jaa nagaa annaa jiraadhaa biyya alaatan ammoo if eeggadha miidiyaan hundi bitamee jira namni isin beeka jettan qabsaawa jettan hundi bitamee jira firraa eegaan isiniin jaa nagaatti.